Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'ucha guyyaa irraa qophii keenya gara fayyaatti deebisuun jireenya keenya keessatti faayidaa qullubbii adii nu buusuu danda'u qabxiiwwan torbaa ol qorattoonni mirkaneessanii lafa kaa'an isiniif qabadheen dhiyaadheera. Hedduun keenya akkuma beekamu qullubbii adii kan nuti fayyadamnu faayidaa isaa hubannee otoo hin taane nyaataaf mi'aayina addaa waan kennuuf itti fayyadamna. Haa ta'utii garuu qullubbii adiin faayidaawwan hedduu qaama keenyaatiif kan buusu yeroo ta'u akkanumallee namoonni qullubbii adii nyaachuu hin jaallannerree hedduun keessan akka jirtan nan beeka. Namoonni kanaan dura hin jaallanne akka jaallattaniif namoonni jaallattanii yaaddanii soorata keessanitti maktanii kan nyaattan immoo daran akka itti cimsitan akkanumallee miidhaa qullubbii adiin qabus kan ilaallu ta'a. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu isiniin jecha kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaallaa seenaa jireenyaa fi asoosama akkanumallee qophiiwwan nama barsiisuu danda'an hedduu isiniif qabattee waan dhiyaattuuf subscribe gootanii maatii keenya akka taatan akkanumallee qophiiwwan hirmaachisoo irratti akka hirmaattan kabajaan isin gaafachaa laayikii fi sheer gochuun obboloota keenya gara biraafillee akka qooddan akkanumallee yaadota sirraa'uu qaba jettan komentii jalatti akkanaaf qooddan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara faayidaawwan qullubbii adii jireenya keenyaaf nu argamsiisutti. Egaan maqaan Ingiliffaa qullubbii adii gaarliik kan jedhamu yeroo ta'u maqaan saayinsawaasaa immoo Allium sativum L kan jedhamudha. Mataasaa danda'ee akka qorichaatti ajajamee laatamuu baatus dhukkuboota hedduuf akka dawaatti ni gargaara. Faayidaawwan qullubbiin adii nuuf argamsiisu keessaa inni jalqabaa dhiibbaa dhiigaa yookiin koolesteroolii irrattidha. Qullubbii adii soorachuun dhiibbaa dhiigaa yookiin koolesteroolii gadi buusuu keessatti gahee guddaa akka qabu qorannoon biyya Jaappaan keessatti gaggeeffame yeroo jalqabaatiif ni argisiisa. Namoonni hedduun isaanii addunyaa kanarratti sababa dhiibbaa dhiigaatiin rakkoowwan garaagaraatiif yeroo saaxilaman ni argina. Namoonni dhibee kana qabanis sirni hargansuu isaanii sirriitti kan hin hojjennee fi hafuura baafachuuf baay'ee kan dadhaban dhiibbaan laphee yookiin chest pain kan jedhamu baay'inaan itti kan dhagahamu rakkoo dhukkuba mataa fi dhiigni karaa fincaanii ba'uutiin hedduu kan isaan rakkisu yeroo ta'u qullubbii adii soorachuun dhibeen kun akka isaaniif hir'atu qorannoon Jaappaan irraa argame kun ni mul'isa jechuudha. Egaan qabxii isa gara biraa qullubbii adiin nuuf fayyadu keessaatti yeroo dabarru kaansarii ittisuu irrattidha. Kanas bara 1990 dhaabbanni kaansarii biyyoolessaa Ameerikaa US National Cancer Institute kan jedhamu gosoota nyaataa keessaa olaanaatiin kaansarii ittisuudhaaf kan oolu qorannoo hedduu erga gaggeessee booddee qullubbii adii ta'uusaa mirkaneesseeti jira. Sababoonni dhibee kaansariitiif nu saaxilan hedduu ta'anis yeroo ammaa kanatti dhukkuba yaaddeessaa fi gosoota kaansarii hedduudhaatiif furmaanni qorichaa akka hin jirre hedduun keenya ni beekna. Kaansariin hedduminaan seelonni qaama keenyaa hojii isaanii akka seeraan hin hojjenne kan taasisuu fi dhuma irratti illee lubbuu baasuuf dhukkuboota nu saaxilan keessaa isa tokkodha. Egaan qullubbii adiin seelonni qaama keenyaa akka dafanii of ijaaranii bakka duraa isaaniitti deebi'anii fi guddachuu seelota kaansarii saffisa isaanii xiqqeessuun qaamni keenyi akka hin dhiitofne yookiin dhibee kanaatiif dafee akka hin saaxilamne kan nu gargaarudha. Egaan qabxii isa gara biraa qullubbii adii nyaachuun nu fayyadu keessaa namoota dhukkuba sukkaaraa dhukkubsatanii fi kunis yeroo hedduu kan isaan hubaman dhiibbaan sukkaaraa isaanii ol ka'u yookiin gadi bu'uutiin yeroo adda addaa keessatti otoo isaan hin beekiin karaa irratti yookiin bakkeewwan garaagaraatti akka isaan of wallaalan yookiin dhibeen isaanii itti ka'uun miidhaa isaan irra geessisa. Kanaaf immoo qullubbii adii soorachuun qaamni keenyi sirnaan insuliinii akka fudhatu kan taasisudha. Qabxiin inni arfaffaan qullubbii adii soorachuun nu gargaaru tiruun keenyi keemikaalota garaagaraatiin miidhame akka dandamatu keessatti qullubbii adii soorachuun gahee guddaa ni qaba. Amala lubbuu qabeeyyii akka baakteeriyaa fi pirootozoaa ajjeesuullee waan qabuuf yaala adda addaa keessatti qullubbii adiin baay'ee kan nu gargaarudha. Qabxiin inni gara biraagaa hedduun keenyi akkuma beeknu mana keenyatti yeroo dhukkubni utaalloo yookiin qufaan nu qabu qullubbii adii akkuma jiruun soorachuun dhibee kanarraatii salphaatti akka dandamannu nu taasisa. Kana maddiitti kanneen akka zinjibila faatti dabalanii shayii keessatti yoo itti fayyadaman illee utaalloo irra darbee namoota dhibeewwan kanneen akka saayinasii asmii fi kanneen kana fakkaataniif rakkataniif naannoo funyaaniif afaan isaanii sirna hargansuu cufame banuu keessatti qullubbii adii fi
zinjibili waliin faayidaa guddaa akka qabu qorannoon illee ni mirkaneessa. Qabxiin inni gara biraan egaa qullubbii adii soorachuun fayyaa lafee keenyaa keessatti gahee guddaa ni qaba. Maashaawwan qaama keenyaa yeroo kottoonfatanii fi diriirfatan sababa humnaatti ergamee to'achuu dadhabuu irratti cabuu yookiin laaffachuu yookiin immoo jallachuu ni danda'u. Keessumaallee dubartoonni yeroo ulfaa maashaan isaanii yeroo kottoonfatuu fi diriirfatu haala barbaachisaa ta'eetiin humna barbaachisuun daa'ima tokko miixatanii dahuu keessatti rakkoon dadhabuu lafee isaanii isaan ni mudata. Kun immoo gaa dursanii qullubbii adii soorachuun kana keessatti gahee guddaa akka qabu qorattoonni ni ibsu. Qabxiiwwan inni gara biraa qullubbii adiin fayyadu keessaa namoota fiigichaa yookiin ispoortiiwwan garaagaraa hojjetaniitiif maashaan isaanii saffisaan akka kottoonfatuu fi diriirfatu raawwachuun performaansii isaanii akka dabaluu akkanumallee sirni hargansuu isaanii haala gaariin akka deemu kan taasisudha jedha. Qabxiin inni gara biraa fi inni gara dhumaa faayidaa qullubbii adii nuuf argamsiisu umurii dheeressuu kan jedhu ta'a. Hedduun keessan haala kamiin qullubbii adii soorachuun umurii keenyaa dheeressuu danda'a jechuu ni dandeessu. Qaamni keenyi kan inni jiraachuu danda'u haga fayyaa ta'e qofaattidha. Umuriin keenyi haga dabalaa deemuu seelonni qaama keenyaa hojii hojjechuu irratti baay'ee gadi bu'aa waan dhufaniif qullubbii adii soorachuun seelonni akka hojii isaanii hin dadhabnee fi kanneen du'uudhaaf yookiin hojii dhaabanii jiranillee dammaqsuun gara hojiitti akka isaan deebi'an go'ee yookaan suphuudhaan gara hojii isaaniitti kan deebisu keessaa tokko qullubbii adiidha. Gara biraatiin yeroo nuti dulloomuuf jennu yookiin umriin keenyi dabalaa deemu immiyuun siistamiin keenyi baay'ee gadi bu'aa deema. Kun immoo dhibee gara biraatiif kan nama saaxiluu fi sababoota dhukkuboota garaagaraa umriin keenya yeroo dabaluu dandamachuu dadhabuu dhiisuu keenya irratti dhiibbaa nurratti kan uumudha. Nyaata keenya keessatti qullubbii adii dabalanii yeroo hundaa soorachuun dhibeewwan kunneen gara fuulduraatti akka nu hin qabneef yookiin salphaatti qaamni keenya akka hin dadhabneef annisaawwanii fi seeliiwwan barbaachisan hojii isaanii akka dalaganiif qullubbii adiin faayidaa guddaa qaba jedha qorannoo fi barruun nuti irraa arganne healthyline.com. Qullubbii adiin niwutireeshinoota hagam of keessaa qaba kan jedhuttu yeroo dabarru immoo maagniziyeemii parsantii 2, vitaamin B6 parsantii 2, vitaamin C parsantii 1, seeleeniyeemii parsantii 1, faayibarii giraamaa duwwaa qabxii duwwaa 6 hangaan xiqqoo kan ta'an vitaamin B1, kaalshiyeemii, koopparii, pootaasiyeemii, foosforasii fi aayireenillee qullubbii adiin kan of keessaa qabudha. Akkanumallee qullubbii adii tokko keessaa kaalorii 4.5 kan of keessaa qabu yeroo ta'u pirootinii giraamaa duwwaa qabxii 2 akkanumallee kaarboohayidireetii giraama 1 qullubbii adiin of keessaati qaba. Inni gara biraan qullubbii adii soorachuun miidhaa qabaa kan jedhudha. Nyaata keessatti qullubbii adii soorachuun homaa miidhaa tokkoyyuu hin qabu. Haa ta'uutii garuu yeroo hedduu qullubbii adii kan nuti fayyadamnu gogaasaa yookiin akkanuma otoo hin bilchaatiin waan ta'eef sababoota dhukkuboota garaagaraaf yeroo kanatti yoo nutti baay'atu tarii tokkoffaa irratti laphee keenya gubuu ni danda'a. Lammaffaa irratti hedduun keenya akkuma beeku foolii qaama keenyaa kan afaanii funyaanii balleessuun keessumaa galgala nyaannee bulleerra yoo ta'e ganamaan afaan keenya sirriitti hin qulqulleeffanne yoo ta'e afaan keenyi namoota gara birootti foolii ageessisuun nu maddii akka isaan hin teenyee fi foolii keenya akka baqatan gochuu ni danda'a. Kanaaf qullubbii adii yeroo soorannu yeroo hundumaayyuu afaan keenya keessatti dhandhama yookiin foolii gara biraa uumuu wanta danda'uuf qulqulleeffachuu hin dagatinaa kan jedhu miidhaan kun nutti hima. Sadaffaa irratti gaa qullubbii adiin daa'imaa xixiqqoo qullaasaa akka isaan soorataniif illee hin gorfamu. Dandeettiin laphee isaanii baay'ee gadi bu'aa yookaan fayyaa nama noormaaliirraa gadi bu'aa waan ta'eef dhiibbaa dhufu kanallee dandamachuun isaanitti ulfaachuu waan danda'aniif nyaata keessatti isaaniif makanii laachuu malee qullaa soorachiisuun kun akka dhiibbaa irratti qabu qorannoon ni mul'isa. Dabalataan egaa qullubbii adii soorachuun dandeettii yaadachuu keenyallee akka guddisu akkanumallee walqunnamtii saalaaf illee faayidaa guddaa
akka qabu qaamni keenya yookiin gogaan keenya akka bareedee deemuuf illee nyaatota garaagaraa mi'eessuu keessatti illee faayidaa hedduu akka inni qabu hedduun keenyis ni beekna. Viidiyoo kanarraatis hubannoo guddaa argattaniittu jedheen abdii guddaa qaba. Egaan namoonni kanaan dura qullubbii adii hin jaallannu yookiin hin soorannu afaan keenya balleessa jettanii sodaattan akkanumallee nyaata keessatti yoo makamu miira gaarii kan of keessaa hin qabaanne viidiyoon kun furmaata akkasiniif ta'u homaa shakkii tokkollee hin qabu. Fayyaan waan hundumaa waan dursuuf fayyaa keessaniif dursitanii akka nyaattan yookiin soorata keessanitti akka makattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Namoonni kanaan dura jaallattan immoo jaalalli keessan itti dabalee kan duraarraa dachaa akka ta'u homaa shakkii tokkollee hin qabu. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti akka isinirraa barattanii fi hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Laayikii fi sheer gochuun ni deeggara. Akkanumallee yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa jecha qopheessuuf qindeessuun hanga yoonaatti isin waliin kanan ture Gammachiis Tashoomeeti. Sa'aatii booddee odeeffannoowwan haaraa fi qophiiwwan gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa jecha hangasitti.